waan beekuu inni ana qabamee iddoo hin turine inni ka'ee taarifa irraan kafalee jira jechuudha. Kun akkuma agartan qabamee gorteen namni waan nama tokkotti yoo ni fi shiree yaade shirri yaade sun gorteen abbatti deebuu danda'a. Inillee waanuma irratti dalageetu isaa deebi'ee jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo keessa shamarka kanatti jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota faayatu bukkuu jirtanitti nagaa fi jaalala fayyaa kanaan irraa burqeessan haala qabuun isin daawwattoota fayyaa. Wallahi isinirraa badeetiin gira hedduu takkaan isinirraa bade wallahi isinirraa baduu fayyaaf dhiifamaa maaliif badeechuun keessa hin oolu. Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin fayyaa nagaan qabaa nagumaaniin badee jechuudha. Takkanaatiin isiniin daawwattoota fayyaa wallahi jirra garaaleen ma jiraanna alhamdulillahi rabbil alamin. Ashin nugee bakka nugoo isaatu beekaa kanarrallee asuma jirra. Alhamdulillah ala kulli haal rabbumaan fayyaa nutti haa ta'u isinillee bakka jirtanitti rabbiin fayyaa isinitti haa ta'u isiniin daawwattoota fayyaa. Har'a maalirraa dubbachuu dhuftee hojjetan taate har'a waayaan irraa dubbachuu dhufee akkuma agartan fayyee taarifa kutee qabamee waan meeqa ta'u jiru jechuun haratti. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli haal maaliif inni isin tun dalaada jeeti jechuudha. Harka diinaa keessa na dhiisee ka'ee deeme jechuudha. Wallahi inni harka diinaa keessa na dhiisee fillee waan takka hin taane jechuudha. Kunuun waan beekuu inni ana qabamee iddoo hin turine inni ka'ee taarifa kutee irra dawwalaannaa illee akkuma dhageessan sin beekuu naan jedhe namoonni na beekuu baatus. Biar beku sudah. Wallahi alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal garumo namu madalagate muraday chuda amma garu suruntuno namni garte mi yani abba wo fa afate murata yani atilen sitt qaselun angitin alhamdulillah rabbil alamin ni am beeti jira izale rabbin irana khafale jira chuda kun akuma gartam qabme mudu darbu dimu qabme hedame chugara khaisa taw jira. Tanah hundaa gorteen namni waan nama tokkotti yoo ni fi shiree yaade sun gorteen abbatti deebuu danda'a. Inillee waanuma irratti dalageetu isaa deebi'ee jechuudha. Kaayyoon isaa galmaan geenyee fi maaliif yaada isaa kanatti rabbiin raambise waan inni yaada isaa fi rabbiitu beeka jechuudha. Nuti hin beeku garuu alhamdulillah rabbil alamin akka inni gorteen isin beeku waan jeeqa si jawaan irratti fateen gorteen. Ana wallahi na khadi cinke khote inni ture chuudaan man be ana fi jolle wajin qabamnille hidaan ture chuudaan tuille hidaan baane jira. Alhamdulillah nunille nan gammaatille baane qabame hidame taayee cinqame darramu jira. Numa garra chuudille fidoortille maan arkaa fidoonni daawwachu mati jira fidoorti. Tan hunda wallahi wani no godeetu isa kaisaan beha. Rabbiin jazaa haa kafalu ammalleedha. Garuu immoo gorteen warreen biyya namaa keessa jirtan warreen akka fayyatti haa gorteen dhalaa jechuun tan sababni jirtu dhalaan hundinuun sababti. Warreen garuu immoo akka fayyatti sababtanii jaalalaaltanii maal jettanii akka jechuu isin jalaan shawwadaminaan isin jaalamni shawwadamne jiru. Allee takkitti shawwadame akka shawwadamneen isin jaada. Maaliif namni dhalaa ta'e dhiirri takka dubbiidhaa yoo nufi isaa amansiiste dhugaa seeta jala deemuu dandeessa. Illee ani jechuun wal jaalanneef man jaalalasaa laalee jechuun yoo nufi booda kiyya laalin jechuun numa qeebalee waan inni naan jee gama booda yaanii iddoo naannoo asii walitti deebinee akkasitti dhumate jechuudha. Waan hundinuu alhamdulillah rabbil alamin isalee rabbiin irraa kafalee fi jira ammoo garuutu warreen biyya namaa keessa jirtan of eeggannoo godhaan isin jaa dubbii namaa takka laaltanii amantanii soomtanii akka fayyadan deemneen isin jaa garuu immoo inni dalagatee waan dalagatee immoo deebi'ee fi jira jechuudha akka isaa keessatti jazaa rabbi isaa kafalu. Takkanaatiin isin jaa daawwattoota keenyaan arrabootti waa'ee aanee asirra goolabeetiin jira. Maaliif aanee firraa dhiiseetiin jira akkuma agartanii maaliif nama tokko yoo rakkatte ani immoo ifiif gurbaa kana tumee jechuu asitti hidhee as kaayee ka'ee kutee as keenyaa jechuun nam tokko hin jiru anaaf hin jiru sabitti bichaatu jira yoo sabitti tiyyaa bichaatu jira. Nurra dhiisee ka'ee kutee jechuun gurbaan kun asii bahee hidhaa kanarraa bahee jechuun hawaasa akka nu godhin kutee ganaa gamoo boodaa harka lafa jalaatiin jechuun illee nullee qabee nuti jechuun nu qabnaan kan nuti harka diinaa keessa seenaan garteen
irratti dawwalannaan isaa ijoollee yaani hin beekani ijoollee ismaatu tuffite jechuun ijoollee akkuma beekamu biteeti fide jechuudha garummaa ayyeet ijoollee rakkoon qabdu bitee fide garummaa angarteen jaalatee ni dila soo wallaalee karoora keenya wajjin kaan isan dila soo wallaalee jechuun sin irratti dawwalaan nu ijoollee irratti hin dawwalanaatu turre dawwalatee sin beekuu naanje simbeeku dandaaqeeti akka fiidate eessatti simbeekaa jenna haali jechuu arranni alhamdulillah garuu amni hidaarraallee beetiin jira inni aranta naqaaje siqee jechuu guddoo murbaale iddoo jee deemu rabbiin kaalinni kun uummanni akkuma isaa targa deemu qabamee hidhamee huna dararamu jira jaljee taa'ee akkattee nuti immoo baane gurbaan kalaas eeganii fi jechuun hidaarraa illee eeganii fi nu baase kalaas yaanii fagoolee hin jiru yaanii dhiuma kana jira jechuudha nuti akkuma jirutti naa fi gurbaan inni hidhee akkasitti walii gurbaan isaaf waliin diinaa sun nuti jechuun walitti araaramnee jirra maaliif isillee kalaas akkuma obboleessa kiyyaatti ilaalaa ganaa inshaallah ta keessaa ta boodaan beene inshaallah yaanii rabbummaa naa tolchu jechuu fuula duree naafi gurbaa walitti araaramnee jirra jechuun naafi isa jidduu wanni takka hin jirtu isaa fi aanii jidduu malee naafi isa jidduu wanni takka hin jirtu khalaaseen bakka aanii na buufate duraanii aanii illee dinnaan ganaa gama booda mangudummaadhaan akkasii seenanii nu baasan jechuudha baanee jira nuti alhamdulillah eega baanillee khalaas yaanii dhiyoomata jira yaanii waragarralleedha jechuun waa takkalee yaanii komii isaan irraa qabu fuula isaa irra gizeenii fi ilaalu hin agarre jechuudha fuula isaarratti illee hamtuu hin agarre inshallah takkanaatiin isin jaa wallahi daawwattoota xiyyaa garuu ammoo haamishi namnummaan garteen hin sobne jiru ijoolleen tiin dalaadhaan caalaan gartee dalaan dhufta maalloo guddaan akka dhufnoo mutu ni beena akka hin sobne isin jaa ammoo hara xiyyaan waa'ee aanidhaa gartee migana asirra goola beetiin jiran waa'ee aanidhaa wallahi asirra goola beetiin jira ganaa gartee naafi aanii jechuun addaa fixannee jirra akkuma inni nambeeni sanittiin simbeeku akkuma naangee harka dinaa keessana dhiisee simbeeku naangee keessatti anillee hin beeku isa maaliif innillee harka dinaa keessana wallaale garuu gaa harki dinaa seenee anillee hin beeku takkanaatiin isin jaa wallahi akkuma inni nambeeni ta'e anillee hin beekne maaliif inni ayinuu aanaa dhalaati simbeeku naangee anillee akkuma inni wallaaletti hin beeku wallaaleetiin jira kanaatiin isin jaa wallahi maaliif ni deebi'aaf jazaan isaa maaliif maarreeti maarreen abaasaa maal yaani garuu inshallah wantoonni hundinuu khayrumaa fi ammaa kiyyaan kara kiyyaan ammoo warreen garsee miduraanis aanee firraa dhiisi jettanis anaan jechuun nama harka diinaa keessa na dhiisee ka'ee kutee akkuma waliigalaattu jechuun aaneen jireenya kiyya keessaa gartee minhaayeen baaseetiin jira aanee jireenya kiyya keessaa baasee sinjira duraanii yaani as kophaa kiyyaa asirratti dhiisee jira kophaa kiyyaa as jira jechuudha kanaaf akkuma waliigalaatti aanee jireenya kiyya keessaa baaseetiin jira jechuudha isallee bakka jirutti rabbiitti haa jiraachisu rabbi baasee rabbi haa baasu jazaata rabbiin haa deebisuuf alhamdulillah rabbil alamin kun ayyalee nimaan jira takkanaatiin isin jaa daawwattoota kiyyaa wallahi waan guddoo isin qabadeen dhufne arra waniin isin qabadee dhufe waan waa xiqqisho inshallah ya rabbi video tari video birati walitti deebina hanga video birati walitti deebina